بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. خنتيان سورة الناس بقنا الناس يجرى المنما جدمود أن سورة الإنسان جرى تجيس نمو سورة الإنسانين آدم مولى أمسون ما لبينا جل قبني أممنا ما آدم وانسيف الناس نسيخ نمو المنما ورثي المان آدم كان الدنيا رجلا كان ثم سورة الناس يرمتي مقاوم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة قرانا قل جديتي يا رجما خيّة أعوذ يجونين تكفما أعوذ يجونين ارتدى أعوذ نين إيجما جيش أعوذ جو التجئ وأعتصموا نين تكفما نين إيجما نين ارتدى برب الناسين ربي نماتي نين إيجما يجرى أما جيش صفتا خيسا ربي سبحانه وتعالى صفة ربي جد فلتي fidee gara annaaseetitti idaafaa godhe jechaadha. Eeywan jechi rabbi jedhu maaquuzu mina tarbiyati kunuunsa akkasoo tarbiyaa jechuun guddisa gartee gaa ilma namaa kana rabbiin kunuunsee guddisu jechaadha. Jalqaba gartee gaama hundeeffama ilma namaa nuxfaarraa eegalee hanga inni guddatee nama guddaa ta'ee hanga du'aatitti ni kunuunsa. Sambooda maasis qabrii keessattii fi yoo nama nagayaa ta'e ni kunuunsa. Kaan ammoo adaaban galata galchaa fi birabbiin naas jechuun rabbi ilma namaa jechaadha. Duuba rabbil aalamiin haa ta'u waliin annaasii kana qofa maaliif keessaa ispeesifik godhee fuudhe bakka ilma namaa kana wanni jiru jirti laamma. Ilma namaa kanaatiif yoo qalbii jabeenya ta'es kunoo akkuma reefuun tana walitti seerii godhu san akkuma reefuun tana wal hasadee maaseese hujii rabbii dura dhaabbatu san rabbiin ilmuma namaa akkanatti wuciq jee gamaa gamana ori'u kana hunda irratti inni rabbi jechaadha. Isuma kanaa kunuunseetuma nagayaan jiraachisa. Kun imma gartee gaa rahmata qabaachuu isaati garsiisa. Malikinnaa jechuun mootii namaa jechuun maaseese namarratti kan mootummaa qabu jechaadha. Ila amma gartee mootii mootowwaniiti bari inni laama. Ilmi namaa wantoota biraa irratti magartee aangoo qabaata, walirratti aangoo ni qabaata immoo. Isa gubbaan ammoo qaisuma kanaa mootii irratti jiru eenyu? Rabbi sani subhanahu wa ta'ala. Ilaahin naas jechuun gabbaramaa namaa jechuun ma'aluuf jechuun maali? Ma'buud jechaadha. Eeywa ma'buud jechuun gabbaramaa ilmi namaa kan gabbaruu qabu jechuun dirqamaan kan gartee gamma dhugumaan ammaa seesee gabbaruu qabu ilmi namaa jechaadha. Eeywa saniiniin tikfamaadha. Min sharril waswaas maalirraa tikfamuudha amma wanti irraa tikfamu min sharril waswaaseeni hamtuu waswaasaa hamtuu shayxaana waswaasa wanni jennu kullaa isaatiitu qalbii seetana onnee seetana keessa galee akkasitti waswasa jechaadha. Min sharril waswaas jechuun hamtuu shayxaana alkhannaas jechuun deemee deebi'u jechaadha. Amma khansi jechuun maali? Dhokatuu jechuun sitti mul'atu bar yoonii fi a'uudhu billahi minash shaytaani rajiim jette deema ammaasis ni deebi'a abdii muratu malaan namtichi kun rahmata rabbii irraa gara murate malee nama jallisuurraa ilmaan aadam jallisuurraa abdii muratee jiru garuu immoo gariirraa abdii muratee jira kamu garii warra dadhabee dhiisee ilmaan faa keessa deebi'ee baa jira laamma sunummaanuu garaa murachuu dhabuu isaati jallisuurraa duraanuu lafa kaayyatee jira waan ta'eef. Min sharril waswaaseen waswaasa jechuun amala wanta qalbii keessa gamaa gamana deemtu alkhannaas jechuun dhokataa kan ta'e kanamatti mul'anne jechaadha. Khansii achi gaditti maal jennee baranne kan dhokattu jennee jechuun mala guyyaa dhokattu urjii jechuu aljawaaril khunnasi alkhunnas jenneeti barannee turre khansii jechuun dhokatu jechaadha. Kaniifuu shayxaanni kunis dhokatee jira. Shayxaanni lamaaree eega akkas taate ka dhokatu kun kagartee gaa jinnii sani kan dhokanne tokko jiramma minal jinnati wannaasi jedhame achi gaditti shayaaxiinal insi wal jinni jedhame duraanu shayxaanota jinniitii fi kan insi sun ammalaan namni hiriyaa shayxaana qabu hiriyaa jallaa namni qabu shayxaanan dhokannee waliin deemu jira. Firraa eeguu hin danda'umma sani yoo a'uudhu billahi minash shaytaani rajiim jedhu asuma bira taa'ala amma biraan deemu.
saniifuu min sharril waswaasi jechuun hamtuu waswaasa alqannaas jechuun dhokataa ta'e yookiin kan deemee deebi'u jechaadha deemeeti deebi'a alladhii yuwaswisu jechuun inni sunuhu kan hasaasu yookiin kan waswaasu fi suduurin naasi qoma namaa keeysaa jechaadha bakki shayxaanni gartee dhiibbaa guddaatti qabu eeysa qoma bakka saniifuu bakka san qalbiin jirti waan ta'eef bakka qalbii san ash-shayxaanu yajri min al-insaani majra ad-dami ja rasuuli sallallahu alayhi wa sallam shayxaanni qaama namaa kana keeysa ujummoolee dhiigaa kana hunda keeysa deemee bakka dhiigni deemu san hunda deemuu danda'a jechaadha saniifuu amma bakka hunda dhaquu danda'aadha dandeettii sanii rabbumaatiitu kenneef jechaadha isa sangaa firraa eeguu hin dandeenyu waan ta'eef abbuma jalqaba isa uume sanitti firraa himuu qabna jechuudha aduwwiin ilmi namaa qabu lamuma jechuudha aduwwiin takka immoo tanuma mul'atteetuma dirree teessu aduwwiin tuun ammoo lamaffaadhaa dhokattuu isii sana fudhattee magartee mi'a lolaatti qopheeffattee kan deemtee waliin dirree irratti baatee loltuun qabne jechaadha akkasii turree kami shayxaanaa fi isa gartee gaashee hojii shayxaanaa hordofu san jechuudha amma saniifuu minal jinnati wannaasi jedhee ibsuu deema barama miniin bayaaniyyaadha qoma namaa keessaa kan namatti waswaasu minal jinnati jechuun jinnii irraa kan ta'ee fi wannaasi jechuun namarraa kan ta'e jechaadha amma bakka tana irratti gaa shayxaanummaan sunuu lama jechuudha warri karaa shayxaanaa hordofu suni warri maasi adeemsa shayxaanaa bakkaan ga'u sunis shayxaanuma jedhamee moggaafama maaliif jennaan darasoota shayxaanaa waan ta'aniif miseensota shayxaanaa waan ta'aniif kaabinoota shayxaanaa waan ta'aniif ilmi namaa teesse hawjii shayxaanaa hojjetu akkuma shayxaanaa sanitti kan namatti waswaasee waan hin taane sitti haasa'u laamma wani namni sitti hime takka amma jalqaba eeysa bakkitti ati diskas gootu qoma keessa jechaadha hiriyaa jallaa yooniif qabaatte jecha hiriyaan jallaan siin jee kun yeroo jalqabaatiif dabtee si jallisuu hin dandeessu maal goota isee san gadi buufteeti paarlamaa keessa geeyte irratti haasa'u salaamma wanni inni naan jee sun sirriidha waan jiru achi booda akkasitti gara biraatti oofuu danda'a jechuudha firraa eeguu barbaachisa lamaanuu immoo rabbumaan nurraa eegi jedhanii itti maganfatooteetu barbaachisa jechaadha amma duuba bakka tana keessatti suuraa tana keessatti jedhe shinqiixiin mee rabbii subhaanahu wa ta'ala hoggaaniif eegalu birabbinnaati jee jecha rabbi jedhu fayyadame jechaadha kuni maal ta'u argisiisa akka gartee eegalama imaanaa tadriijiyyan giraajuwaalii akka inni guddachaa deemu waliin akkasitti oofee ji'a rabbiin shinqiitee akkana jee adwaa'ul bayaan keessatti maaliif yoo jette jalqaba tawhiidur rububiyyaan eegale jamma dhuguma namni gartee ilmi namaa dhalli namaa dachii sanarratti hoggaa gad dhufe guddina rabbii irratti wanni inni qajeeluun maali wanta inni uume kanaani ni'maa inni isaa godhu kanaani ila rabbii addunyaa tanarratti na uume akkasuma waliin ammaasis qilleensa bareedaa naa kenne dachii fi samii uume wanta nyaadhu naaf uume waan uffadhu naaf uume je'ee asuma eeguma kana keessatti gad ilaale booda gara maalitti deebi'a jechaadha gara isa gabbaruuttichi deebi'a tawhiidur rububiyyaarraa gara tawhiidul uluhiyyaattichi deema jechaadha saniifuu birabbinnaasi rabbi inni jedhu kun rububiyyummaa rabbiiti hima malikinnaasi hoggaa jedhummaa fe'ise mootummaa kana hoggaa himu kunis ammaas tawhiidur rububiyyaadha jechaadha rububiyyummaa rabbiiti garsiisa laamma dhuguma tawhiidur rububiyyaa jechuun inni waa namaaf godhu hawwaa nama godhu rabbii tokkicha malee hin jiru jechaadha dhuguma eega inni san ta'eega kana razaqu eega isa ta'e kana uumees eega isa ta'e kana jiraachisuus eega isa ta'e kana ajjeesuus eega isa ta'e kaboodana kaasuus eega isa ta'e saniifuu anisuma gabbaruun qabuure jedhee namtichi ganamitti deebi'a yoo rabbiin ka qajeeluu isaa fedhu ta'e gara tawhiidul uluhiyyaatti micciirama ilaahinnaati jedhee kunoonutti meechaadha ilaahinnaati jechuun gabbaramaa namaa jechuudha kun immoo wanti agarsiisu tawhiidul uluhiyyaa agarsiisa jechaadha gaaf tokko immoo sheetii tokkorraa wanti hin dhaga'e daawaan godha jee sheetichi lafaa ka'e mee kula rabbinnaati isinii kuwii je namni kun akkitti waafamu akka adda addaati quraana kana keessatti maasiis quraanni kun yeroo laaltee nama kanaaf walirra galammoo garuu salaftoota keessatti nama kasaasanitti wanna godhin garre jechi annaasi jedhu kun yeroo baay'ee as keessatti deddeebi'ee jamma inni kun hundinuu bakka jirutti hiika mataa isaa qabaata malee
redundancy hiikan kennine sanii miti jaan dhuguma redundancy durumaanu warra seerloo gaabiratti redundancy bareedduudha miti laamma damiira saafa'an deemta malee isuma san deebisaan ooltumma saniifuu wanni damiiratti deebisinii fi birabbinnaasi je'ee malikihi ilaahihi akkas wanni je'inii fi hundinuu bakka jirutti hiika adda addaa waan kennuuf maaliif yoo jette giraajuwaal cheenjii ilma namaa irratti dhufu kana jijjiirama developmental cheenjii ilmi namaa agarsiisaa deemu waliin deemu jira birabbinnaasiin annaaseen kun ulfa garaa jiru maaliif yoo jette inni tarbiyatti haajamu jechuun ha ilmi namaa keessa inuma harkan qabne ilaama kunuunsa ajaa'ibaa gadaameessa haadhaa keessa isa jiru san achitti gartee takka bakka bee kunuunsee isaatiitu gara addunyaa kanatti as baasa jechaadha. Inni sun yooniif isa ulfa ta'ee garaa jiru ta'e malikinnaasi mootii namaa jennimma. Inni sun egaa addunyaa irratti gad dhufee boodammaasee seerri ilma namaa irratti hojjetu. Inni biyya bulchullee nammaasee daa'ima kanaa seerri inni itti baasee daa'imni dhalate kun akkana hojjechuu qaba jedhee hatti kan nun jiru ammoo ka seera sana keessatti itti baasee wanta inni jee gartee gaafane fudhatu eenyu Allah qofa bakka ijoolleen daa'imni bar waan haadha abbaan jaan kanallee fudhachuun beetumma garuu immoo mootummaan rabbii sun isaan san irratti illee dalgooftee jirte jechaadha isuma gartee seerri addunyaadha irratti hojjetin san asumattummaa fi rabbii kun irratti hojjetee jira mootummaan rabbii uno daa'ima xiqqaa dhalatee lafa jiru sanillee irratti mootomee jira jechaadha kun immoo isa dhalate ilaahin naasiin ammoo yeroo inni dirqama ga'e jechuudha daa'imummaa biroo ol kutee bawgaa 15 ga'e hoggaanii dirqama ga'e gabbaruudhaan walii deema jaamma inni ilaahiin kun eega bira jiraate ha gabbaruu waqa godhatu kun gabbaruu haa godhatu isa dirqama ga'e san jechuudha saniifuu mukallaf isa jennuun sani gaddeemeen maaseeti alladhii yuwaswisu fi suduurin naas annaasiin asiiqun haqoma keeysaa waa hasaasan kun nama gartee aalimaa cimaa nama waa beeku malee shayxaanummaanu jara kaan eega qajeelfatee karaara buufatee ari'elaama ummata silaa wallaalaa maal godha eega wali qabee guyse akkasuma guysu jira jedhan dhuguma haa inni immoo gartee baay'ee rakkisee ammaas itti deebi'ee boodaa itti deebi'ee isa kana jijjiiruun qaba jedhee jalatti muratee itti waswaasuun nama waa beeku nama waa dubbisu nama maasis nama aalimaati inni kun ilma namaa keessaa kawaa beeku jechaadha isa qajeelee jiruudha kana dhuguma namnummaa inni akkaan sodaatu eenyummaatii عالمتوتا صداتي اتشارا وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد نمتوك عالمة خفيك إسرت بيخوتيتو نما قرتيغا خمتوكو خبيكم زنقم نكرمت عبادة ودور چالا إساتوكو اتشارا غاف توكو جنان سينار رتي دبتني شيطان تشدو في نمتي چال كاللفاق صلاتو إنو كن كتابا بيكم زنقبو kanatti dhufeeni waswaasa jeetti dhufe isuma kanaawu gartee salaata kana kan shaakala jee dhufe namticha aalimaa tokko ka isa bira rafu arke jan saniifu irraa dhaabbate maaliif dhaabbate jee kun dhufe gaafate aboo namticha kanaan salaata harkaa balleeysa jeetiin gurbaan rafu suyyoon akka hin beeku jee sodaadhe ila saniifu noomul aalimi khayru min ibadatil jaahili jan bakka hirriba nama aalimaatiitu ibadaa jaahilarra caala jechaadha إنما يخشى الله من عباده العلماء وجيغا ربينو وغمان كرب صدات ورمواي ربي بيخو سنيچدا ودو بكم سن قمنغا كانت في غورا برچو دريچ ملام سنيفو جلقبوغا برته اكاتا ربي غبر سنيس بيتا اكاتنا ما ولين جراتو بيتا اكاتن ماسس خالق اولين جراتو يروسم بيتا چدا الناسين اني بودا سنو خميره ايسا غرته شيطان جلسه ملا kaabinee godhatee miseensa godhatee barreeffatee lafaa qabu warruma isaa bobba'ee tuma deemee nama jallisu jiru kana jechaadha saniifuu naasiin hundinuu bakka jiruttu hiikama taasaa qabaa akkasitti suuratuun naasii namtichi ajaa'iba nutti taateen manutti yeroo sanii dhuguma inni shinqiixiin jeesuunis nama ajaa'ibsiisammaas waan ajaa'ibaa tooyiduu ruuyyaarraa gara tooyiduu ruuyyaatti deebisuudhaaf yemma jalqaba rabbi fayyadamee malikii fayyadamee sifasaarraa kullamaan amma gartee rububiyyummaa rabbiitti mirkaneeysa ilaahitti deebuun isaa sifasaa keeysaa jechuudha tawhidul uluhiyyaa agarsiisa saniifuu akka gartee giraajuwaalii jijjiirama iimaanaa yookiin guddina jechaadha tadriijiyyan jaa inni
tadriij jechuun giraajuwaalii suuta suutaan imaanni kun amma akkasitti guddachaa dhufa jechuudha. Rububiyyummaarraa gara tawhidul uluhiyyaatti dabee namtichi garasitti deebi'uun isaa too imaanni isaa kun guddatee isa dabarsee akka rabbi gabbaru godhee. Amma walumaa galattu suuraan lamaan kun wannummaan isiin buuteefu maali jenne ma jalqaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namtichi Labiid ibn al-Aasam jedhamu Yahudichi seeriitti godhee isaanitti immoo seeriitti godhee ergama alayhi salaatu wassalaami bakka jiran faayifu wallaala yeroo garii wanta hojjetan takka faa hin hojjenne faati fakkaatti yeroo wanni ka'ee takka yeroo garii namarra dhuftee barwaan ajaa'ibu waan hojjetan takka faa akka waan hin hojjetinitti fakkaatti gammachuun qaban ture kan amma isaanii ciisu jiru malaayikaan lama dhufe Jibriilii fi Miikaa'il dhufan tokko miila jala taa'ee tokko immoo gara mataatiin taa'ee gurbaan kun maal ta'ee jedhanii wal gaafatan amma haasa'unaan innahu maxbuubun jeen tokko xibbii itti godhame bara isa kana seereetutti godhamee jira waman xabba'uu jennaan eenyu ka seereetti godhe sun jennaan Labiid ibn al-Aasam Labiid ibn al-Aasam yahudicha sanii teeto seereetti hojjete jechaadha maal keessatti hojjete jennaan feemishtin wamishaaxatin je'ee eeyyuwa citaa rifeensa gartee gaammataa dubartiitii fi filaa gartee ma isaan wanna godhataniin kana keessatti hojjete duuba hoo eeysatti awwaalee jennaani fi bi'iri kaza wa kaza jedhaniitti himanumma bi'iri san maqaa himamee jira asirratti himamee jira bi'iri kasi eela kasi keessatti namtichi dhaqee awwaalee eelli sun ammoo bakka san dhaqanii hoggaa laalan Allah timirrummaan isa moggaa jiru kunuu jijjiirame hammeenya seeree isaanii godhamsisan jechuudha timirruma qilleensummaan naannoo saniitu jijjiiramee jira ujaan duuba achi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafaa ol jedhanii Aishatti himan bargaa dhukkuba kiyya kanatti jiru kana rabbiin dawaasaa naaf fidee jira maali jennaan jarrinis wal gaafatan wamaa dawaa'uhu maali duba qorichi isa kana furmaanni isa kana wanni isaa qoricha ta'u maali jennaan tawbaatanitti qul a'uudhu birabbil falaqee fi qul a'uudhu birabbin naas jedhanii qaraasise ma Jibriil jechuudha sheeyni isaa eenyu Jibriil teetu kasitti qaraasisee bira taa'ee afaan kaa'ee qaraasise ma yeroo isaan amma lafaa ka'anii waan kana piraaktikaali qara'an hidhaa 11 jenne duraanuu laamma suuraan lamaan kun walirratti hoggaa deemne ayata 11 waan ta'eef namtichinis hidhaa 11 hidhee jechuudha qaamni isaanii akkasumatti hidhamee jira akkuma namtichi wanta san hidhetti gariima warri siirii godhummaa lilmee yookiin marfee faa fayyadama marfee san fidee wahitti suuqa jechuudha gariin ammoo warri siirii godhu maal godha fakkii namaa kaasee fakkii isaa kaasee tun fuudhee gariin handhuura tana keessa gaddira gariin ammoo cinaacha kanarraa gara cinaacha kaanitti achi dira yoo dhiibbaa sitti fiduu rabbiin jalqaba sitti murteeyse namticha kana walii quuqaan asiin seenetuma asiin baafaka kaan ammoo karumaan duraa kanaatiitu qabama kaan maal ta'a kaan ammoo fidee ka onnee keessa diruus jira jechaadha kun ammoo fidee bakkuma qaama isaa kanarraa bakka inni dire san bakkuma sanii walii wal qabatee dhukubdi garii immoo kamatatti suuqu jira matatti diru jira jechaadha akkasitti namarratti hojjeta jarri suni sharri isaanii rabbi nurraa qabu amma gaa sanirraa tikfamoofo kana qaraanaan akkasitti yeroo suuraa lamaan qaraanii fixan ka'annamaa nashita miniqaaliin wantuma duraan takaalli keessa jiru tanuma hidhaa keessa baate ta'an jaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam amma edaa sharri ilma namaatun bakka tanallee geeyse sharri ilmi namaa yoo jallate shayxaanarra ka inni ammaatu beekamaadha laamma katimiti shayxaanni ummata oguyyaa Abu Jaalii fi eenyu diree lola badri keessa geeyseeti wa inni jaarul lakum jee ture anillee narraan kana deeggaraa keessanii jedhee ture jechaadha naam achitti madirree san keessi yeroo laalee malaayikota duraa wajji ture waan ta'eef isaanii imaamaa tana maratee imaamaa kanatti marataniiti gara duubaatiin gadi buusanii akkasitti laa spinal cord irraan duudarraan akkasitti imaamaan gadi conqol jettee jira kana hoggaarku isaanii maasiif farda yaabbatee gadi ori hoggaarku inni araa maa laa tarawna inni akhaafullah rabbal alamin jenna shayxaan afaanii baate akhaafullah gaafatan rabbiin sodaadha rabbii alamtootaatti sodaadha waan isin hin garreen harka saniifuu balaa gaddeemu sana duran taa'u isinummaan jiraadhaa jee dirre dhiisee biraa deeme jechaadha jarri immoo achumaan achitti hafan silaa dheeysanii gaariin ta'uu itti himee jira baramma dhiisanii silaa dheeysanii irra gaarii ta'aaf garuu gaafa namaa bahe sitti ni mulaamma katimi namni farra naachaa qabu maal jedhan dhiqatee laga keessaan bahu yan eega naachiisa nyaachuu taa'e achumaa dhiqachaa oola inni kanuma xuriin irraa baate irra deddeebi'ee farra naachaa qaba waan ta'eef dhiqatee lafaan bahu itti jira
Abu Jaalii kiyya isaa farsoo quufee waa meeqa quufee alkoolii meeqa quufee dhufe baa sana albaa dhufe barqaraa kanarratti nuti waan Madiinaa keessa jiru tana hundasiidha abnee guurree finnee haragalfanna jechaa dhufe laama saniifuu waan jeesan isiif eegana isarratti hojjetamtee ijoolleen isa jeeftee jechaadha akkasitti shayxaanni kas nama godhaa akkasitti isaanis dhukkuba sanirraa fayyan waan ajaa'iba si godhu musaafni Ubayy ibn Ka'b qul a'uudhu birabbil falaq fi qul a'uudhu birabbin naas kanani qabayaan musaafni Abdullah ibn Mas'ud ammoo hin qabu jan Qur'aan isaa Qur'aanni inni Abdullah ibn Mas'ud qara'e hin qabu maal godhee dhiise malee inni wanni qunduu aayida malee Qur'aanaa miti jedhee yaada hajaan inni ammoo walumaa galatti Abdullah ibn Mas'ud wanni sun akkamitti jalaa dhokattee jechuun qabnu laamma ilma namaati gaa naam inni kun amantii tanaaf gumaacha guddaa kana godhee jira Qur'aana sammaasee sirrumatti nama Qur'aana qara'usan himmaaf waan ajaa'ibaa qiraatii ajaa'ibaa nama qara'usani san ta'uudhaan waliin bakki tun akkamitti jalaa dhokattee hin jennu laamma musaafni Ubayy ibn Ka'b ammaasee Ubayy ibn Ka'b du'aayi qunuutaatiin maasis barreessee qaba jedhani Qur'aana jee jechuudha bakka Qur'aana jeetti dabalee qaba wanni si ajaa'ibsiisu har tokko Ubayy hoggaa laalte kasila du'aayi qunuutaa fuudhee Qur'aana jee barreeffatee jira inni takka yaada isaatti bakka Qur'aana isbiraati dabalatee dha miti makun inni akkas jeeti akkasuma Abdullah ibn Mas'ud ammaasis kuniisi seyrii ergama godhamsan irraa hiikuuf dhufe kuni mu'awwidaata malee Qur'aanaa miti jedhee waa yaaduuf jecha irraa hambise jechaadha garuu immoo jumhuurri irreedduun qurraa'aa irratti walii galanii walii galtee muslimtootaatiin inni kun irratti barreeffame kuno qira'aatii Aasimiin gara keenya dhufee qul a'uudhu birabbil falaqiin akka Qur'aana ta'e mirkaneeffamee barannee jirra warra waan dhageen fayyadamu rabbi nu haa godhu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam